Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota warroota maatii numee tuubtaatan hundi keessaniyyuu kan biyya alaa fi biyya keessaa jirtan bakkuma isin jirtanitti jaalalaa fi kabajaan ulfinni an isiniif qabu isinaa qaqqabu jecha guyyaa har'aa muudannoo nama tokko qabadhee isinii dhiyaadhe. Muudannoon nama kanaa muummicha ministeera Abiy Ahmad amma biyya bulchaa jiru wal fakkaatti. Muummichi ministeera Abiy Ahmad gaafa aangoo qabatu isaa beeka malee akkam akka hojjetuu fi maal akka hojjetu akkamitti akka aangoo irraa bu'uu fi sabab sablammii Itoophiyaa keessa jirtu akkamitti akka walitti qabee tokkummaadhaan bulchuu waan hubatee hin fakkaatu. Kanumaan wal qabatee beektonni yeroo ammaa kan jalqabuun dura akka itti xumurtu beeki jedhanii dubbatu. Akkasumas muummichi ministeera akka itti qabatu beeka malee akka itti xumuru hanga amma waan isaa gale tokkollee hin jiru. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota kiyya gara muudannoo nama kanatti isin dabarsuun duratti warroonni maatii kiyya hin ta'in numee toob like share subscribe gochuudhaan akkana jajjabeessitanii maatii kiyya taatanillee kabajaan isin gaafadha. Amma gara namicha muudannoo ajaa'ibaa isa qunname kanatti kan isin dabarsuta nafa na bu'a. Namichi xayyaara qulqulleessu yookiin miicoo irratti ramadamee hojjetu tokko ture. Gaafa tokko osoma ol seenee qulqulleessutti jiru bakka piiloota balaliisaan xayyaaraa taa'uu qulqulleessuu eegale. Teessoo piiloota san irratti kitaaba tokko argee kitaabichi gara dugda isaa irratti akkas jedhee barreeffamee jira. Xayyaara balaliisuu ni feetu yoo feetan kitaaba kana dubbisaa jedhee ajaje. Namichi kun xayyaara balaliisuun hawwii isaa yeroo dheeraati waan ta'eef kitaaba kana dubbisuu eegale. Egaa kitaaba kana akkuma baneen fuula tokkoffaa irratti xayyaara kana motora isaa kaasuuf touch below bottom mallattoo cuquliisaa sana tuqi jedheen. Namichis mallattoo sana yeroo tuqu motorri xayyaarichaa ka'ee hojjechuu eegale. Namichis ittuma fufuun kitaaba fuula lammaffaa banatee ajajni fuula lammaffaa irra jirus xayyaaricha sosochoosuudhaaf mallattoo keelloo sana tuqi jedhee ture. Namichis mallattoo kana tuquun xayyaara sochoosuu eegale. Ergaa kana raawwateen booda kitaabicha fuula sadaffaa banatee ajajni asirra jirus akkas jedha. Xayyaara haa balali'uu yoo feete mallattoo magariisaa sana tuqii carraa gaarii jedheen. Namichis akkuma ajajameen mallattoo kana tuquun xayyaarri balali'uu eegale. Ergaa daqiiqaa muraasa qilleensarra fiigeen booda lafarra deebi'ee qubachuu waan barbaadeef kitaaba fuula afuraffaa banattee yeroo inni banuu waan inni hin eegnetu isa mudate. Fuulli afuraffaan akkas jedha. Odeeffannoo waa'ee xayyaara dabalataa yoo barbaadan kitaaba keenya lakkoofsa lammaffaa bitaa dubbisaa jedhe ture. Waan xumura isaa hin beekne jalqabuun al tokko qilleensa irratti nama hambisa. Waan ta'eef of eeggachuun dirqama. Kanaaf beektonni jalqabuun dura akka itti xumurtan beekaa jedhu. Akkuma Abiy Ahmad ummata bulcha jedheen barcumaa koree ummata mataa walitti qabu wallaalee akka itti bu'us wallaalee qilleensa irratti hafe kanaan kan wal fakkaatudha. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo akkasumas odeeffannoo adda addaa kan biraa qabadhee kan isiniif dhiyaadhu ta'a. Seedaan namicha kanaa akkana fakkaata. Muudannoo ajaa'ibaati. Ammas kan biraa kan isinii qopheesse isinii dhiyaadhu ta'a. Har'aaf garuu kanumaan goolaba nagayaan tura.